Wasitti mumiti waan namni kun si godhee jiraate yookaan immoo waan rakkattee jirtu sun naaf ibsiti. Fakkeenya yoo waan san si ibsati maal godhu? Si gargaara ka. Maal na gargaarta? Fakkeenya bara waan san fixannee jirra. Yesuudha. Innaa amma ani beektaare haala jiru hundaayyuu siimee jira. Haa ta'u maa gochuu hin danda'u atillee galatoomne. Amma dhaggeeffadhu waa hundaafuu birriinis hin dhabamtu. Bakka seennee finuma fenne galallee abdiin kutin ni galta. Ambara osoo dalagaa qabaadhe ilaali Yusuf maal jedhe osoo dalagaa qabaadhe akka mootuu beektaa hangana ammaa kanneen beektaa dhaggeeffadhu abdii nuti hanga ammaa wanni dalagaa sirraa dhiifnee manas dhiifnee wanni jirnuufi haga si dhukkubenne beekta. Dhukkuba kaan keessallee onneen ta'e akkas dhukkubde ni beektu. Sababaa saniitiif dalagallee sirraa dhiifne. Dalagallee si barbaadu dadhabnee deemte dalagallee suuta jedhe amma ati yoo haatee lafaa dalagachuu tana dalagaa humnaa fa'aa jira dalagaa humnaa san dalagachuu hin dandeessu. Ni hin danda'amoo dalagammaa naa jiraattu malee dalagammaa sun. Saniif sun nuti sirraa wanni taane. Ammaan tana. Dhaga'e dalagaan jiraatte. Hangana nu fayyite. Dalagaa yoo jiraatte. Dalagaa yoo jiraatte. Dhaga'e dalagammaan jiraannan dalagaa humnaati miti ani. Suni rakkoo takka qabu beekaa dalagaa biyyaa bahee dalagaa biyyaa bahee waan ta'eef an dirqaman dalaga sii galee Yusuf kana waan ta'eef jechuun haga danda'uun ani amma waan san itti deeme jedhi homaa waan gochuu qabuun qabu akka ati dalaytu abdii qaba maal jennaan akka si dhukkubu saniin dalaguu hin dandeessu maal onnee dhukkuba onnee kana fa'aa qabda yaaboo san dhiisi gaasune jechuun saa saniin na dhukkubee fayyee bakka wanti biraan jiru alhamdulillah amma fayyite dalagallee nuus ilaalaa biyyallee galuun kan ga'e abdiin kutin ni galtaa miti ni galta inshaallah biyya namatti hin haftu waan barbaadde hundaa ni argatta maal jennaan waa hundaa ni goona ati egaa hangana na targaaggoyte waan jettu san bakka ajalumaa hunarraa dhaye hangana na targaaggoynaan ani bakka gammachuu wayii na dhagaame anama mubaarik tokkollee irratti xawwaleen ture beektaa innillee rakkoo addaa keessa jira saniifu isa sanillee laaleetin waan barcaa keenyatti sunuuf fideen dhufa barcaa nuuf fideen dhufa. Mubaarik immoo maal ta'e naan jette sirree fi ambar miira biraa keessa jira. Ati miira biraa keessa jirta kan ta'e malee tana laa jechuun mubaarik maal ta'e akkuma si nu biraa gaafa deemeen inni rakkuma keessa seenee nuftillee himuu ni qaanfate maaliif jennaan iddoo dalagaa ta'ellee xiqqoo mushaakila hanga nu biraa wajjin as turreef guyyaa kudha meeqa as turree saniif jeetillee mana keessallee akkana ta'anii bakka waa hedduudha natti hima bakka yeroo sanitti anillee deemee waan hin miilan dhaqee biraan nu batiniif dhaqeen hubadda isallee dhaqee hubaddeen barcallee nuuf fidee wajjin mirqaanne miiruma kana keessaa qofaa eegaa ati hangana naa wanni jettee narraa kanatti hin deebiin kophallee waan takkas hin godhe maaliif jennaan hunduu ni dabarte dhuguma wallah hunduu ni dabarte rabbiin fatanaa namaa kanna wanni hin dabarre hin jirtu abadan akkuma guyyaan kun dabrutti wanni hunduu rakkoon arra jirru boru hin deebitu saniifu ati kana keessaa bahi eegaa amma targaa goyite an barcaa keenya nuuf fideen dhufa atummaan targaagge abshiru rakkoo takka qabu bakka ofirraa deem abshir si bira hin jira deeme abshir uffata kanallee qayyadhadhee mubaarik bira dhaqaa'e naaf tura marraa kophaa taatee wanni hin teenga laa bas rakkoo takka qabu jedhe ati ofirraa deemani jechuun Boobdi. Ammaan kana ni beekta amma mubaarik birallee nan dhaqa. Laa rakkoon qabu bakka dhaqiiti. Anallee jechuun silaasii wajji deemuu barbaada beekta. Amma mootu ani miirri kiyya miira bareedaa miti. Eewa sa'aatu manuma eegi anamma dafeen deebi'a anamma hin turulleedha. Barcaa keenyallee nu fuudhee mubaarik sanallee waan inni irra jiru laalee mucaan tokkollee naaf dawwalee ture gizin dalagarraan bu'utti isa sanillee yoo danda'e bira dhaqee yoon dadhabe ammoo yoon gartee na mijatu baate anuu daddafeen deebi'a qulfii manallee si qofaa harkaa qabanii beeyta amma qulfii harkaan qabu mana hin deebini ammaan tana hin deebi'aa abdii tama. Hara rakkoo takka qabu. Yalla hayyaddi nagaan naa ture amma hin deebi'anu. Hayyaa bibi. Rakkoo takka qabu. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya akkuma argitan Yusuf yoo baay'ee naan jedhe immoo gama tokkoon haalli kun naa galaa hin jiru rabummaan keerree waa godhu anillee meeboo ol ka'eetuma ofii manaan deemeen jedha deemee mucaa tokko bira dhaqee ofirraa daddafee deebi'a inshaallah inillee mubaarakiin biraa dhaqu miknaatum sa'aatii dheeraa itti fudhatanatti fakkaate mubaarakiin bira dhaqee achirraa mootuu
saahiba kiyya tokko naa dawwale moo maalii maal akkas jechaa ture. Naa gahinaa jira qee deebiittaan illee mucaa tokko dhiyoo tana karaa gubbaarratti osoo deemu kuma tasaa wal bareeni. Mee isa bira dhaqee manallee na argisiisee jira as galaanii minaamin naan jedhee yoo mootu yeroo gargarii bakka bultii barbaadde na bira kootu maal naan jedhee ture ani mootu yaa'u hangas mara tukuraatii ittiin kennine amma garuu isa bira dhaqeetiniin mee waan jiru wajjin haasayaa sirriitti illee waliin barreeni yaa'u sa'a kanatti na fayyada jedhee yaada amma sa'a kanatti mubaarak illee kunoo fi rakkoo keessa jira jedhanii rakkoo inni keessa jiru san illee wallaalu jechuudha. Yuusuf illee mootu waan kana hangas mara dasiisan jenne ittiin gammadee natti fakkaata. Anummaanuu itti gammadeetii miti yaa jaaladhee osoo hin taane dirqitu na goosisaa jira waan ta'eef mee dhaqee mucaa isaanii illee mari'adhee yoo hangas mara kanatti jabaattaa ta'e homaa gochuu hin danda'u yommootu mafteen biraa jiraate dalagallee achumaan gaafadhee guyyaallee walii dhiyaatee jira borii naan jedhanii miire bormalee iftaanii naan jedhanii jechuudha. Annaa haalli kun akka tokko umaa na dabbaraatu waan jira garuu mootu lubbuun takka deeminaan jetti lubbuun takka mootu dhiisinaan jetti akkuma akka tokko na kana waan ta'eef amma mucaa san bira dhaqee ofirraan illee mee waan jiru hundaanu wantoota uffata kana ofirraa jijjiira uffata ofirraa jijjiira. Egaa hordoftoota kiyya uffata illee jijjiiradhee jira waan baay'ee jijjiiradhu nan barbaachisu hojjalleen takkana eediima. Aga sanii naa mucaa birallee hin dhaqa waan jiru mootu kan wajjin ilaallu ta'a turtii gaarii nu faana. Argitan kilo mana fuuldura jira mana isaa itti dadhaa miiwaan innaan jedhu mootu kan wajjin ilaallu ta'an faanati. Mudi banaadha isaa ulaamu. Maal daganneessa? Jirta? Nagaadha. Boo nagaa maaltu jira mee yaaki? Bakkeetti jiru akkamitti? Nah, boleh cerita Jiro, malah tidak ada cerita kan? Kawan. Oh ya, alhamdulillah. Lagi nyamal tu cerita ya. Iman mo. Lagi aku mau cerita. Mereka kabar? Alhamdulillah. Jiro mal fakar. Jiro bari dah kawan. Wallah alhamdulillah kalau terabbi. Malu kabar sudah kecil akan ti sedih pun. Makan dah gaduh dah ya gaduh. Anu ada tu saya gaya tunjuk dia. Lah. Aboya aki wara kadde dhufe kana. Beeta madurallee waan sirriitti wal bariniif nama mootu nama baay'ee waan namee dhibsiisan beeta namoota iddoo ittiin dhiifamallee manallee saniif gaafaati kootu yoo feetillee buli minaaminaan jette wanti itti kashu achumaan hafeef ni beeta. Sababa namatti baay'ee dhiyaadhu. Innaa akkasii garuu amma maal seeti? Maal warakkatte? Ya abu mistira madura sini mintu jira beta. Ayo nanti gamala lebih sari malam dari situ jira. Echun beta amma sittimu nanti bebe ya. Namuma amana nefi namuma amanu da bani wani yu adda wala le sigal. Sawasani sini ne bane silaka ta sini bebe. Rakko kamu kawan da undang nanti ni furra. Insyaallah rabbi kira gol wan fura mujed. Amma mal jede. Amma dura beeta baay'ee miidhameen namaa. Mucaa Yuusuf jedhamu tokko yoo beektillee hin beeku yoo beeku baattillee hin beeku si galee. Amma dura baay'ee natti taphataa turan. Mucaa tokko amma
inuun argeetuun beeku beektaa eega fayyee boodallee barbaadetuun dhabee ramadaanii jedhanii bataamitti nama hamaa ture isaa sanitti wamma kanaa wanti narra raawwate isa jechuun dandeessa. Yuusuf immoo ni beektaa isaa sanitti waan miidhe ergas booda garuu hammeenya isaanii irratti hin argine isaaf immoo baarakii tokkollee si gara garuu ati hin beektu hin beeku naa yoo beektillee garuu hin beeku baay'ee natti taphataa ture si garee. Maal godhan? Yaa booma xiqqeeshoo wayitii garuu ammatti immootu nama kana amanuun ulfaata beekta garuu immootu ammatti haga silaa jiru kanatti sa'aatii amma jiru kanatti baay'ee na wajji illee akkuma miidhaan sana illee baay'ee na wajji illee cinqatanii beekta. Innaa garuu maaltu jirani beekta an amma cinqii isaanii sanillee miidhaa isaanii sanillee dagadhee waa yaadeera. Dhiyoo tana ni beektaame gaafa sana aantu hin dhahamte ijoollee akka bitaa jira. Naa bakka eega hojii dhabee maal jedhe osoo achi deemeetu maaliif maallaqa xiqqaalee naan kafalle waanuma ittiin galullee naa minaamina jedhee poolisa biyya kana ta'uu yaadeera. Ati immoo maali waan akkan si yaachisu? Kana waan akkoo qaba walumaa furra wannummaan kana si deemsise iyyuu maal si godhe waan inni si godhe sanatti himiti waliin furra. Waa'ee isaanii bara madadhiiseera. Isaanii yeroo sanitti bakka wanti raawwatame ammatti garuu bakka. Isa dhiisiti waan inni sitti balleesse sanatti himi kaanaaf si ni furra. Amma bara waa'ee isaaniiti miti kaanitti jiru. Waa'ee isaanii osoo hin taane amma sa'a kanatti ni beektaa bakka dirqama wanna hundaayyuu dhiisee miidhamellee waan amma dura ta'e hundaayyuu dagadhee gara poolisa biyya kanaa deemee yoo lubbuun ka deebi'u taate isa hojjala haqi jedhi isa inni waan hin taane inni sanaan gaaf kan akkatti dhaamte arguu jirtaa misaa rukkatan. Isa maal gochuu danda'atu baay'ee deemuudha yaakii murteessuu. Aboon safaatiin kaa isa dhiisiti waan himuu qabdu yoo ta'e natti himi yookaan wanni dhufteef hin jiru bara. Ni beektaa amma rakkoo kiyya warra. Isa dhiisiti natti himi waan dhufteef natti himiti namni waa malee namatti hin dhufu egaa dhuftu taate natti himiti ni furra waan jiruun si bira jira. Warri dhufeef maal ni beektaa amma amantus nama nu baattulle yoo dandeette amma karaa mooraa kaambii poolisii naannoo bakka isumaan dhufee kanarratti akkamitti si gargaaran duuba biddarratti. Kanaafuu natti himka wannummaan kana mari'attu iyyuu hin jiru waan biraatiin si duuba jira yaani garuu kanaan si duuba dhaabachuu hin danda'an. Ibidda si oofu si duuba naafadhu natti himi. Waan mucaan si godhee natti himiti sireessi ta'e natti himiti rakkoon qabu ani si duuba jira waan kaaneen. Laa bakka waa'ee mucaa hin dhiifne jedhe asumarratti waa'ee mucaa haa dhiifnu. Egaa waan kana nan gargaarre bas rakkoon qaban waan sichuun kun hin qabu bakka hin gala. Bakka kanaan si gargaaruu hin danda'u kaanii garuu natti himiti taane waan biraatiin si duuba jira. Taa'ee kana gargaaruu hin dandeenye rakkoon qaba biibi. Anillee dura beektaa erga wal barreen namni erga wal barreen beektaa biyaansi dalagaa eeganaa dhabde. Dalagaa miti kaatillee amma safaatu jirta malee kanarra ibidda kamitti akkamitti ibidda kanatti oduu arguu jirtu nama oduu arguu jiru akkamitti ibiddatti oofan. Duuba dalagallee eeganaa dhabde. Dalagaa miti natti himiti waan biraatiin si gargaarra si duuba jiraan. Sila bara amma sitti himuu wallaalee bara nama jechuun. Homa sitti himuu miti waan namni kun si godhee jiraate yookaan immoo waan rakkattee jirtu san naaf ibsiti. Fakkeenyaa yoo waan san si ibsate maal godhu? Si gargaara kaa. Maal na gargaarta? Fakkeenyaa bara waan san fixannee jirra nuti. Anaa fi Yuusufii fi Mubaarak warri dura nu miidhellee amma nagaya naan qaban amma immoo maal godhi maal godha? Na barsiisi meesuma sanuuyyuu. Fakkeenyaa maaliif si barsiisa? Natti himi kaa hin furra. Maal furraree furrame yeroo wanti hundi? Anammoo wanti ani sitti dhufeefi yoo dandeette biyaansi waa wociitu yoo ka dandeettu taate dalagarra jirta wociitu yoo kana gargaartu taate kana waan ta'eef malee waa biraatiin didda rakkoo kan qabu bibii keenyaa galatuma ati ayya. Gattaa. Wallaa maal taa'aree maal egaa si gargaara. Gattaa egaa.